shamarranii macaafa kiristaanonni sagalee waaqaatti jedhanii abdatan kanatu kabaja dubartii kiristaanaa yookaan kabaja dubartiidhaaf laatamu qur'aana nuti sagalee Allahu subhanahu wa ta'ala jennutu dubartiidhaaf kabaja laata isa kamtu dubartii kabaje isa kamtu dubartii xiqqeessee dubartiin akka xorooftuu taatetti addunyaatti ibsa kan jiru yoo rabbi jedhee guyyaa haasofnudha irra baay'inaan wanti irra haasofnu waan kiristaanummaan bara baay'ee waggaa baay'ee dubartii irratti daba dubartii irratti hojjete hundayyuu tokko tokkoon baafnee diriirsinee ifatti agarsiifnaa jechuudha inshallah. Mata dureen keenya guyyaa irra deebi'uun gaafatu macaafa qulqulluu keessatti seera uumaarraa kaasnee hanga mul'ataatti gaafa dubbisnu gara sirna boqonnaa tokkotti deebinee gaafa laallu waaqayyo jalqabatti gaafa nama uumuu kaasee akkaataatti dhalli namaa jiraatu sirnaaf heera kaa'e qaba. Dhiiraaf dubartiidhaaf wanti kenname macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jira. Tole egaa ragaa macaafa qulqulluutiin haasofna akkasuma immoo gaafa gara islaamummaatti dhufnu ragaa hadiisaaf quraanaa fi hiika quraana tokko tokko irra haasofna. Bal'inaan guyyaa irratti kan nuti keessa seennu hadiisa. Hadiisa keessa seennitu wanta achi keessa dhokatee jiru baay'eesaa ilaallaa jechuudha. Tole egaa nan jalqabaa bakki irraa jalqabu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irraa kaasee dubbisa. Akkasuma immoo macaafa seeraa keessa bakka tokko tokkoon ilaalla. Dhufnee kakuu haaraa keessaas kutaa baay'ee ilaalla jechuudha. Ragaa koo kaameraa galagalcheetanii isinitti argisiisaa adeema. Gafaana tura. Kaameraa koo galagalcheetanii isinitti argisiisa. Let me check the camera right. Okay. Tole. Gara seera uumamaa boqonnaa tokkotti deebinee gaafa laallu macaafa qulqulluudha kuni ani akkanitti walitti qabadhee waraabbadhee kuufadhee kaawwadheedha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 27 dubbisnu kana booddee waaqayyo kottaa akka bifa keenyaatti akka fakkaatti keenyaatti nama in uumna. Isaan qurxummii galaanaa irratti simbirrootaa fi allaattii qilleensa keessa balaleen irratti horii qe'ee irratti bineensa lafaa hundumaa irratti munyuuqaa lafaa irraa hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatanii jedhe. Waaqayyo maal godhe akka bifa fakkaatti isaatti nama uume. Boqonnaa bakkanatti hunee dubbisne akka jedha. Egaa waaqayyo akka bifa isaatti nama uume akka bifa waaqayyootti isaan uume. Dhiiraaf dubartii isaan uume waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaa lafa guutaa. Isas harka jala galfadhaa. Qurxummii galaanaa irratti simbirroota qilleensa keessa balaleen irratti uumama lafa irraa munyuuqan hundumaa irratti mootummaa qabaadhaa jedhee isaaniin eebbise. Maal isaaniin jedhee horaa baay'adhaa wantoota lafa kanarra jiraatan irratti maal ta'a? Aboo qabaadhaa aangoo qabaadhaa jedhee isaan ni eebbise jedha. Maal uume dhiiraaf dubartii isaan uume jedha. Ija waaqayyoo keessatti uumama waaqayyoo uume keessatti dhiirriif dubartiin wal qixxeedha. Dhiiraaf dubartii isaan uume jedha caafati qulqulluun. Gara seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21 dubbisne immoo waaqayyo gooftaan namicha rafee akka of gatu of wallaalu godhee jedha. Utuu namichi rafuu lafee cinaachaa isaa keessaa tokko fuudhee iddoo isaatti foon hin guute. Waaqayyo gooftaan lafee cinaachaa isaa namicha keessaa fuudhe sana irraatti dubartii tolchee namichatti hin geesse. Namichi amma reefuu ta'e. Isheen kun lafee koo keessaa foon ishees foon koo irraa fuudhame. Isheen kunii namatti waan argamteef namee jedhee waamee jedha. Namee jedheetu ishee waame. Eenyurraa argamte? Heewaan jechuudha. Addaamirraa kan argamteedha. Booda akka quraanaatti immoo maalidha kan jedhu dhannee ilaalla jechuudha. Okay. Seera uumamaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 yoo laalle yeroo isaan uumes nama jedhee isaan moggaase. Inni dhiiraaf dubartii isaan uume. Yeroo isaan uumes maal jedhe isaan moggaase? Nama jedheetu isaan moggaasee jedha. Waaqayyo gaafa nama uumu dhiiraaf dubartii isaan uume nama jedheeti immoo isaan waame jedha. Tole amma waa'ee uumamaa irratti gaafa laallu waaqayyo nama gaafa uume heewaanis ija waaqayyo duratti addaamii wajjin ija tokkoon ilaalamti jechuudha. Isheenis nama innis nama. Akka seera barsiisa macaafa qulqulluutti seera uumamaa irra gaafa laallu jechuudha. Seera boqonnaa 15 lakkoofsa 21 gaafa laallu Miiriyaam raajii turte. Akka macaafa qulqulluu keessatti dubartoonni raajii turan jiru, dubartoonni ogummaa qaban jiru. Maariyaam raajittiin obboleettiin Aaroon dibbee fudhattee baatee
Dubartoonni hundinuus dibbee rukutaa sirbaas ishee duukaa hin baan. Yommus Miriyaam Waaqayyoon faarfadhaa inni dhugumaan mo'eera. Inni farda abbaa fardaas galaana keessa buuseeraa jettee isaaniif jalqabdee jedha. Maal turte? Raajii turte. Akka macaafa qulqulluutti dubartiin raajiin jirti akka quraanaatti boodatti dhufne ilaalla jechuudha. Tole gara macaafa seeraa fi dubartootaa dhanne ilaallu. Waaqayyoo saba isaatiif seera kenneera. Akka seeraatti dubartoonni akkamittiin jiraachaa ture akka jedhu booda ni ilaalla jechuudha. Tole sagaleen biraa akka jeeqaa jiru beeku garuu seera keessa boqonnaa 22 lakkoofsa 18-21 dhanneen lakkoofsa 29 gaafa laallu yeroo sanatti maanguddoonni mandara sanaa namicha fuudhanii adeeman hadhaqan. Sagalee miyuutii godhi mee Ahmed lachuu keessa miyuutii godhi. Ustaaz Ahmed miyuutii godha. Okay. Lachuun keessa miyuutii godha. Galatooma. Irra deebi'a. Yeroo sanatti maanguddoonni mandara sanaa namicha fuudhanii haadhaqanii fi sabni inni durba Israa'el sababiin durba Israa'el irraa maqaa gadhee kaa'eef meetii sheeklii 100 miijanu abbaa intalaa fi gatii habaasan. Intallattiin immoo haadha manaa ishee haadha manaa isaa haa taatu bara jireenya isaa guutuus ishee isaa gadi hin dhiisi yookiis ishee gadi hin dhiisinii jedha caafati qulqulluun. Okay. Akka seera macaafa qulqulluutti kaa'amee kan jirutti seera keessa boqonnaa 22 keessatti Museen saba sanaaf seera kenneera. Tole gara seera Lewwotaa boqonnaa 15 dhufnee gaafa laallu dubartiin saala ishee keessaa dhiigni ba'uu hamma guyyaa 7 yeroo garaa dhukkubbii isheetti namni ishee bira ga'ees hamma galgalaatti xuraa haa ta'u. Tole seera Waaqayyoo saba isaatiif kenneedha kun jechuudha. Kana jechuun Waaqayyoo saba isaatiif gaafa seera kennu dubartiin sababii dhiigni saala ishee keessaa ba'uu fi dhiigni qaama ishee keessaa argamuuf yeroo sanatti namootarraa of eeggachuu qabdi. Kana jechuun dubartittiin dhiiraa gadi jechuun seera Waaqayyoo saba isaatiif kaa'eedha jechuudha. Tole seera Lewwotaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 gaafa dubbisnu Waaqayyo itti fufee Museedhaan ati namoota Israa'eliin dubartiin yommuu ulfooftee ilma deessu akkuma xuraa'ummaa yeroo garaa dhukkubbii isheettii sanaa guyyaa 7 kan xurooftee haa taatu. Tole gara macaafa abboota firdii keessa deemnee gaafa laallu seenaa Dibooraa argina. Abboota firdii boqonnaa 5 keessa deemnee gaafa laallu seenaa Dibooraa argina. Ani ofii kootii Waaqayyoon nan faarfadha. Waaqayyo gooftaan Israa'elii fi qooqaa mi'aa garaagaraas nan dhageessisa. Kanaaf yaa mootota nana dhagaa isinis yaa gurguddoota nana gurra keessan as qabaa jetteen. Dibooraan seenaa macaafa qulqulluu keessatti iddoo guddaa kan qabdudha. Seenaa Ruut ilaalla. Ruutis akkasuma seenaa macaafa qulqulluu keessatti iddoo guddaa kan qabdudha. Macaafa Ruut boqonnaa 1 kaastanii dubbisuu dandeessu. Seenaa Haannaas macaafa qulqulluu keessatti ni argina. Isa duraa Saamu'eel boqonnaa 1 lakkoofsa 8 hanga 11 kan jiru yoo dubbistan seenaa Haannaa ni argitu. Ani mucaa argachuudhaaf isa kadhadheen ture. Eenyuun Waaqayyoon kadhadheen ture. Inni waanan isa kadhadhee anaaf in kenne. Kanaaf ani immoo mucicha galchaa godhee Waaqayyoof nan kennaa. Innis guutummaa bara jireenya isaatii Waaqayyoof in kenna jettee achiis Waaqayyoof ni sagaddee jedha. Tole Dibooraa seenaa Dibooraa laalleerra. Seenaa Hannaa laalleerra. Akkasumas seenaa Ruut ilaalleerra. Macaafa qulqulluu keessatti dubartoonni akka seera isaaniif kennameetti hin jiraatu. Waaqayyoofis ni hojjetu. Waaqayyoos isaaniin dhaga'a. Waaqayyoos isaanii wajjin hojjechaa ture. Raajonnis turaniiru macaafa qulqulluu keessatti. Dubartoonni raajotaas, dubartoonni ogummaa qabanis, dubartoonni warra biyya geggeessanii wajjin hojjetanis akka macaafa qulqulluutti ni jiru jechuudha. Booda kan qoraanaatti dhufnaa marsaa taa'urratti tufee dubbadha. Yeroo qodhumaa jiranatti fakkaata. Tole itti haafuuf rakkoon qabu.
sagaleen hin jiru. Kana Ahmad Ustaaz Ahmad sagaleen hin jiru. Yoo sirrii jirtu Ahmed. Mute godheen ture. Sorry. Jalqabdanii. Okay, jalqabsiisa. Sagalee ko jira. Jira. Waajiin sekendii 10 hambisee xumuree amma kan keessan start godheera laa kuno. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هرا يا رب جل إن شاء الله ويا معلومة أما قرآن إيجالا جرا برسيسا كياتين فوفاتشون أوكي أكو مرقات إنجرتنو واي كبجة دوبرتي كافنو واي كبجة دوبرتي كافنو جل كبرتي وانت نتلالو كابنو أكاتا لمن لالو كابنا إسلام ما جوكا وفين نبي محمد عليه الصلاة والسلام في درا في كسمس إرجع نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرجع ما رحمتات أني الدنيا في إرجع نيمبودا معلوم ما يوكا جهين دبرتي إسلام ما كيست جاهي كم يكسين كبدو بفرمان كلالو تاجر إذا الكبارة الله سبحانه وتعالى مال جراء وما إلمنا ما يلالجسي سورة النساء سورة أفر لكوبسا تقرأت ماجد يا أيها الناس اتقوا ربكم يا إلمان نما ربي كيسن صدادا ربي سنس الذي خلقكم من نفس واحدة ربي لبوتو كتي الرئيس أرقم سيسي من هو لبون تكون سنين جنان هو آدم عليه السلام آدم الرا وخلق منها زوجها أكسمس لبوتو كتي سن آدم الرامون هذا والرئيسة آدم أملين صداد أجري الله سبحانه وتعالى ويكنا ربهاجر إتي أنسي إلما نما نالشيسي إلما نما توقفان الله سبحانه وتعالى كبيتين جراتشر سورة كرة تربة فاكستي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر لقمت إلمان آدم كبجنيت جرا أمنك سالي والفنيت جرا إلمنا ما كبجمال كان قاف جن الله سبحانه وتعالى مال جنة فكينياف جل كبرتي واحد وفيسا نبي محمد درا دبرتوني بكي كميك أبدي قاف جنة اللالو والله وانباي نما جايبودا دبرتوني كان درا وروني واقع الفما يوكا واقع إبسدي في جاتمي سدي كابا كيستي يوكا بيجا عربا كان كيستي تلفتني واقع إساتين تران دبرتو تاف بكا غاري هنكبان تري دبرتون نلالچ سانيتي إلما نما هنتري دبرتون أكي سانيتي إلما نما هنتري دبرتون نسان بردي نما جرمتي هنوامم تطري garuu islaamummaan erga dhufeen booda maal godhe mirga shamarran islaamummaa keessatti akka isheen qabdu akka isheen kabajamtuu taate Allah subhanahu wa ta'ala qur'aana keessatti bakkee baay'eetti dubbataa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee dubartiin islaamummaa dhaan alatti maal akka isheen turte gaafa qur'aanni waa dubbatu maal jedha akkuma argaa jirtan kunoo maal jedha suuraa okay, difama, sorry. Aku marga tunjukkan. Maljada, okay. Wa idal mau'udatu su'ilat jeda. Wa idal mau'udatu su'ilat jechuun yeroo durbi fayyaan awwaalamte gaafatamtedha. Durba fayyaatu awwaalamaatiin ture otoo nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam hin dhufin dura. Durbi durba taatee dhalachuu ishiitti qaanfachaa turte. Maafan dhaladhee osoo hin dhabamee argamuu baadheettiin hawwaatiin turte. Seenaa badaa akkasii seenaa lubbuudhaan ajjeefamteetiin awwaalamtu kana keessatti islaamummaan nabiyyi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam gaafa haaromfamu nabiyyi Muhammad mirga shamarran kanaa eegan jechuudha. Gaafa dubartiin kun awwaalamtu dubartiin awwaalamte kun guyyaa qiyaamaa gaafatamti jedha subhaanahu wa ta'ala. So gabaabumatti dubartiin islaamummaan duratti haalallee hin argattu. Wanti ishiin argattu tokkoyyuu akka hin jirre quraanni kabajamaan hin dubbataa jechuudha. Gabaabumatti irraa gara quraanaatti deemnee maal jedha gaafa jenneeti ilaallu suuraa 17 lakkoofsa yoo argaatiin jiraattan viidiyoo xiqqoo ishii okay
suuraa 17 lakkoofsa 70 irratti dhugumatti nuti ilmaan namaa kabajneetiin jirra uumama hundayyuu caalchifnee jirra jedha. Gaafa ilmaan namaa jennu dubartiilleen dhiiralleen include godhee of keessatti hammata waan ta'eef barsiisa islaamummaa keessatti dubartiinis dhiirris kabajamaadha jechuudha. Inni biraa maali jenneetiin gaafa lalla quraana keessatti dubartiin akkamitti kaa'amtee kan jedhume halal. Suuraa 33 lakkoofsa akkuma argaatiin jirtan suuraa 33 lakkoofsa 37 irratti maal jedha? Dhugumatti dhiironni muslimaatii fi dubartoonni muslimaa, dhiironni mu'minaatii fi dubartoonni mu'minaas, dhiironni rabbitti amananii fi dubartoonni rabbitti amananis, dhiironni dhugaa dubbataniif dubartoonni dhugaa dubbatanis, dhiironni obsaa fi dubartoonni obsanis. Okay, dhiironni rabbiin ajan hundi isaaniitu maal jennaan? Rabbiin araaramaa fi mindaa guddaa isaaniif qopheesseera jedha. Akka barsiisa islaamummaatti dubartiin tokko rabbitti amantee rabbiin sodaattee hojjaa gaarii hojjette taanaan, akkasumas dhiirri tokko rabbitti amanee hojjaa gaarii hojjete taanaan sadarkaa walqixa osoo addaan hin fo'amin lachuu isaaniitu mindaa guddaa argatu rabbiin biratti jechuudha. Inni bira Allah subhanahu wa ta'ala quraana keessatti maal jedhu dubbata? Suuraa 3 lakkoofsa 110 irratti maal jedha? Kuntum khayra umma, isin ummata caaltuu taatan, ummanni nabiyyi Muhammad itti ergame maaliin ummata caaltuu taatan gaafa jedhamu? Tu'minuuna billah, rabbiin tokkichatti amantu, akkasumas wa ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkar, dhugaatti ajajju hamtuu irraa dhorgitu jedha. Ummata gaafa jedheetiin waamu dhiira qofa waamaa jira? No. Dhiirrilleen dubartiinilleen islaamummaa keessatti kabaja guddaa qabdi jechuudha. Kana qofaayyuu miti. Man amila saalihan falaa yujzaa illaa mithla, namni hojjaa gaarii hojjete hundumtuyyuu sana argata jedhee Allah subhanahu wa ta'ala dubbataa jechuudha. Itti aansee hadiisa keessatti nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waa'ee dubartii maal jedhaniitiin dubbatan jenneetiin gaafa laallu Jaami'a Tirmiizii hadiisa 100 fi hadiisa 1162 irratti maal jedha? Abu Hurairah narrated, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said, the most complete of the believers in faith is the one with the best character among them, and the best of you are the best to your woman. Irra caalaan keessa namni iimaana qabu, namni rabbitti amaneera jedhameetiin yaadamu islaamummaa keessatti nama haadha warraa isaatiitti tola ooleedha, nama haadha warraa isaatiif yaada gaarii qabu jedhanii ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam asirratti dubbatu jechuudha. Kana qofaayyuu miti maal nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam maal jedhaniitiin dubbatan yoo argitanii sahiha Abu Daawid كما لما بدبت كوف أفرتمي سديت الرتي بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئكم بخيركم. دبرتوني باين إيروني باين دبرتو ثاني رباني دبرتو ثاني تمني جنان وفني إرجع ربي تيمتن مالون رباجرو دبرتو أبوتين كينيا أبا ورا كينيا رينان أمني أبو هذا ورّو ثاني ربانكون ورّجاري دا ميتي ورّفلا تمام ميتي جري الله سب نبي محمد عليه الصلاة والسلام دبتو. أوكي إني لما فان نمشي توكو seenaa sahabaa tokko maal jedheetiin ture? Jihaada deemuudhaaf dhufee ergamaa rabbi gaafatennaan no haati kee mana jirti jedhee gaafannaan eeyyee haati koo mana jirti. Erga akkas ta'e jedhee maal jedhe? Deebi'ii fa'alzimhaa fa'innal jannata taxta rijlihaa, deebi'iiti haadha kee kabaji, haadha kee kaddami, haadha kee sirriitti kunuunsi, jannanni bar miila haadhaa jala jirti jedha. Jannanni miila haadhaa jala jirti. Islaamummaa malee amantaan biyya lafaa irratti barsiise tokko hin jiru. Islaamummaa malee jannanni miila haadhaa jala jirti jedhee haadha kabajee sadarkaa kanaan lafa kaa'e islaamummaa malee biyya lafaa kanarra hin jiru jechuudha. Daqiiqaa tokkorraa irratti. Okay, so maal jedha? Ittiin deebi'a booda itti deebi'a inshallah. Maal kunis amma asirratti argitanii namni tokko dhufee haadha isaa gaafa haati koo waa hunda keessatti eenyuun biyya lafaatti jaalladhee kabajee jaallachuu danda'u qaba jedhee gaafatennaan maal jedhe? Sahih Muslim 2548 irratti biirra jira. Boodaan itti deebi'a daqiiqaan nanga waan ta'eef inshallah. Asumaayin naaba itti hafuuf. Bakka ni dhaabadhe irraatiin itti fufa. Tole egaa caaffati qulqulluun waa'ee dubartoota irratti ifatti lafa kaa'a. Akkuma jalqaba dubbisaa ture macaafa seerotaa keessatti seerri kennameera. Seera sanaan akka isaan jiraataniifis Waaqayyoo isaan ajajeera jechuudha. Tole immoo gara macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22 irraa dubbifadhaa isinis baafadhaatii namoonni jalaa hordofaa jirtanii
Akka jedha macaafa fakkeenyaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22 namni haadha manaa isaaf taatu argatu wanta gaarii in argata. Haadha manaa akkamii isaaf taatu? Waaqayyo biraas ayyaana in argataa jedha. Haadha manaa gaarii namni argatu Waaqayyo biraas maal in argata? Ayyaana gaarii in argataa jedha. Tole seenaa Asteerii macaafa Asteer keessaa dubbisuun gaariidha. Yeroo qabdan dubbifadhaa macaafa Asteer boqonnaa 1 kaasaati seenaa Asteer ni argitu. Gara Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 5 hanga lakkoofsa 6 gaafa laallu bara Herodos biyya Yihuudaa bulchaa turetti balbala luboota kutaa Abiyaa keessaa lubni Zakkaariyaas jedhamu tokko ture. Haati manaa isaas sanyii lubootaa keessaa maqaan ishee Elsiyaabeet jedhamti. Lachuun isaanii abboommii gooftaa fi seera isaa raawwachaa fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaa jiraataa turan. Elsiyaabeet seera Waaqayyoo raawwachaa turte, fuula Waaqayyoo duratti jireenya qajeelaadhaa fi gaarii ta'e jiraachaa turte. Elsiyaabeet macaafa qulqulluu keessatti dubartoonni kabaja akka qaban, raajota akka turan, sanyii lubootaa keessaa akka ta'an, Waaqayyoon akka sodaatan, Waaqayyoo akka isaanitti dubbatu macaafa qulqulluun lafa kaa'a. Gara Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 27 hanga 30 gaafa laallu seenaa Maariyaam argina, haadha fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ergaan isaas gara durba Maariyaam jedhamtu tokkotti ture. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalatte tokkoof kaadhimamtee turte. Eenyuun? Maariyaam jechuudha. Tole itti fuftanii Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 13 dubbistan ni argitu. Ergamichi isheetti mul'atee Waaqayyo gooftaan si wajjin jira oo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeettii ittiin jedhe. Yaa maalitti? Ayyaana qabeettii ittiin jedhe. Macaafa qulqulluu keessatti dubartiin ayyaana qabeettii akka taate, ogeettii akka taate, gaarii akka taate macaafa qulqulluutu dubbata. Yaadaan dhiphatee kun maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyoo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin. Waaqayyo biraa maal argatteetta? Ayyaana argatteetta hin sodaatin. Amantii biraa keessatti tokko jedhu booda laal ayyaana qabeetti dubartii macaafa qulqulluu keessatti. Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 38 hanga 39 yoo dubbistan seenaa Maartaaf Maariyaamii argitu. Yesuus barattoota isaa wajjin adeemsa isaatti fufe. Gara ganda tokko yommuu dhufe dubartiin Maartaa jedhamtu mana isheetti isa simatte. Isheen obboleettii Maariyaam jedhamtu tokko qabdi. Maariyaam kun miila gooftaa jala teessee dubbii isaa dhaggeeffachaa turte. Eenyuuf eenyu? Maariyaamiif Maartaa namoota macaafa qulqulluu keessatti seenaa guddaa qabanidha. Tole itti fuftanii Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 keessaa yoo ilaaltan, Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 yoo ilaaltan lakkoofsa 11tti. Kutaa sana keessatti dubartii ejjarratti qabamte tokko namoonni qabanii gaafa gara Yesuus fidan, Yesuus akka namaa waan hin taaneef garaan isaa qajeelaadhaa fi dhala namaa fayyisuudhaaf gara biyya lafaa waan dhufeef wanta Kiristoos dubartittiidhaan jedhe asirratti argitu jechuudha. Yommus Yesuus ol jedhee dubartittiin meerree isaan namni tokko illee firdii sirratti hin raawwanne isheedhaan jedhe. Namni tokko illee firdii sirratti hin raawwanne isheedhaan jedhe. Isheen immoo tokko illee gooftaa koo jette deebifteef. Kana irratti Yesuus egaa ani sitti hin faradu. Dhaqii ammaa jalqabii cubbuu hin hojjetin isheedhaan jedhe. Ani maaliin godhu? Sitti hin faradu. Kana booda maaliin godhin? Cubbuu hin hojjetin nagaadhaan dhaqii ittiin jedhe. Kutaa kana fakkaatu Luqaas keessaa argachuu kan dandeessanidha. Tole gara Galaatiyaa boqonnaa 3tti dhufne haa ilaallu. Ergaa warra Galaatiyaatti barreeffame boqonnaa 3 lakkoofsa 27-28 dhufne ilaallu. Warri Kiristoositti dabalamuudhaaf cuubaman Kiristoosin akka uffataatti uffataniittu. Karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko Yihuudii yookiis Giriikii, garba yookiis birmadduu, dhiira yookiin dubartii gidduu garaagarummaan hin jiru. Fayyina keessatti ija Kiristoos duratti jireenya argachuu irratti garaagarummaan tokko isin gidduu hin jiru. Dhiira yookiin dubartii, Giriikii yookiin Yahudii jechuun hin jiru. Egaa kan Kiristoos taatanii, ergan Kiristoos taatanii yoos isin sanyii Abrahaam waan Waaqayyoo abdachiise in argattu. Isaanii jedha dhiiras ta'e dubartiin karaa Abrahaam isa Waaqayyoo abdachiisan argachuudhaaf jirtu jedha. Dubartii Yahudii Giriikii garba jechuun kana booda hin jiru. Ija Kiristoos keessatti hundumtuu fayyina irratti jireenya bara baraa irratti tokko wal qixaa jechaa jira macaafa qulqulluun. Tole
Phaawulos itti fufee ergaa isaa gaafa barreessu isirraa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 5:3 hanga 5 dubbistan abbaan manaa jaalalaan haadha manaa isaa bira ga'uu qaba. Maaliin jaalalaan haadha manaa isaa bira ga'uu qaba? Haati manaas jaalalaan abbaa manaa ishee bira haa geessu. Dhagna ishee akka jaallatte gochuu hin dandeessu. Abbaan manaas akkasuma dhagna isaa malee dhagna isaa akka jaallate gochuu. Sagaleen isa biraayi. Sagalee sin jeeqaa jira? Isa bira si bira waaji. Okay. Dasirree isaa rakkoon qabu narraa jifadhaan jedha. Dhiifama na xumurii narraa jifadhaa jedha. Garasi sagalee faarfannaa jira. Okay, tole. Irra deebi'ee lakkoofsa haati manaa abbaa manaa ishee malee dhagna ishee akka jaallatte gochuu hin dandeessu. Abbaan manaas akkasuma haadha manaa isaa malee dhagna isaa akka jaallate gochuu hin danda'u. Inniif isheen maalidha? Tokko waan ta'aniif jechuudha. 3, 4, 5 qabaachuun hin danda'amu. Kiristoos keessa tokko waan ta'aniif abbaan manaa haadha manaatiif maalidha? Mataadha waan ta'eef isheenis akkasuma isatti kooluu galuu innis isheedhaaf amanamuu isheenis isaaf amanamuutu barbaachisaadha jechuudha. Yeroo kadhataafis akkasuma walii wajjin akka isaan kadhatan macaafa qulqulluutu ajaja. Tole hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaastanii hanga lakkoofsa 2 dubbistan akkas jedha. Feebeen obboleettiin keenya ishee waldaa kiristiyaanaa kan Chefiyaaf gargaartuu taatee hojjettu hadaraan isinitti kennadhaa. Isheenis kan gooftaa waan taateef simannaa warra waaqayyoof qulqullaa'aniif ta'uu ishee simadhaa. Waan barbaachisu hundumaa ishee gargaara. Isheen namoota baay'eedhaaf anaaf immoo dubbattee gargaaraa turtee jedha. Eenyuun Feebeen macaafa qulqulluu keessatti kakuu haaraa keessatti dhuftanii gaafa ilaaltan dubartoonni hojii wangeelaa hojjechaa akka turan, dubartoonni dhuga baatu akka ta'an, dubartoonni geggeessuu garaagaraa keessatti hirmaachaa akka turan macaafa qulqulluun ni barsiisa. Fakkeenyaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 20 keessaa gaafa ilaaltan seenaa Maariyaam ishee Magdalaa yeroo Kiristoos du'aa ka'etti akka Kiristoos du'aa ka'e fiigdee dhufte labsaa kan dhufte kan dhugaa baate dubartii akka ta'e macaafa qulqulluutu lafa kaa'a jechuudha. Tole gara hojii ergamootaa boqonnaa 21 lakkoofsa gadhuunee gaafa laallu Filiiphoos ijoollee durbaa 4 qaba ture. Ijoolleen kun hafuura qulqulluudhaan waan waaqayyo isaanitti mul'ise hin himu turan. Ijoollee akkamii qaba ture? Durbaa qaba ture. Isaan sunis hafuura qulqulluudhaan waan waaqayyo isaanitti mul'ise hin himu turanii jedha macaafa qulqulluun. Hojii waaqayyo akka isaan hojjetan kakuu haaraa keessatti hafuura qulqulluun gaggeeffamanii akka isaan hojicha hojjetan waan waaqayyo isaanitti mul'ise akka dubbatan macaafa qulqulluun hin barsiisa. Itti fufne ergaa Phaawulos warra Qorontosii barreesse isarraa boqonnaa 11 dubbisne lakkoofsa 4 hanga 6 dubbisne. Dhiirri waldaa keessatti yommuu kadhatu yookiis yommuu waan waaqayyo itti mul'ise himu yoo haguuggate mataa isaa salphisa. Dubartiin waldaa keessatti yommuu waaqayyoon kadhattu yookiis yommuu waan waaqayyo itti mul'ise himtu yoo haguuggachuu baattee garuu mataa ishee hin salphifti. Akka seera kaa'amee jirutti yookiis akka Phaawulos warra Qorontos ergaa kana barreessutti akka tajaajila irra jirtutti akka hojii sana hojjettutti yeroo hojii sana hojjechuudhaaf baatu maal gochuu qabdi? Rifeensa ishee haguuggachuu qabdi. Kun maalidha waan ta'eef dubartootaaf kabaja waan ta'eef jechuudha. Sirna isaaniitti wal tajaajilan akkaataatti amantoonni yeroo sana walii wajjin deddeebi'uu qaban Phaawulos ergaa kana gaafa isaanii barreessu dubartiidhaaf kabaja waan ta'eef rifeensa ishee dhoffachuu akka isheen qabdu mana amantaa keessatti gaafa tajaajiltu haguuggachuu of qabu akka isheen qabdu macaafa qulqulluun ni barsiisa jechuudha. Itti fuftanii Roomee boqonnaa 16 lakkoofsa 1 hanga 2 dubbistan ni argitu. Akkasumas Maatiyos boqonnaa 19 keessatti boodatti fufnee ilaalla. Tole daqiiqaan kodhumaa waan jiruuf Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 8 hanga 9 yoo dubbistan tole. Waa'ee gaa'elaa irratti akkamittiin abbaa warraa fi haati manaa waliin jiraachuu akka danda'an macaafa qulqulluun ni barsiisa. Tole daqiiqaan kodhumaa waan jiruuf boodatti deebi'a. Aje, naa jammarsiisa. Tole. Kono. Okay, akkuma argaa hin turre egaa yaa jamaa yaa uummata keenya har'a guyyaa dhugaan ifa itti ba'u guyyaa sobni immoo gargar bahee akka itti uummatatti mul'ifamudha. Inshallah
maal jechaatiin turre dhufiinsa nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dura haalli araboonni yookaan warri waaqayyoo tolfamaa waaqissaatiin turan dubartiidhaaf isaan qaban maal akka ta'e dubbachaatiin turre itti aansee achumarraa kaasee itti fufa. Yaanni jiru dubartiin kanaan dura maal akka isheen turte suuraa 16 keessatti kunoo argaatiin jirtu 57 irraa kaasee gaafa dubbisnu maal jedha wa idhaa bushira ahaduhum bil unthaa jedhe yoo tokkoon isaanii ilma yookaan dubartiidhaan intala dubartii isiif daameetiin jira jedhamanii gammachiifaman ظل وجهه مسودا فول إساكن قراتشي تاء ما فهاتي وراكو انتلما دبرتينة تديسي دهوهن كم نجريتو أوكي أفتفتي يلئي كيسانا بداجد ارغزي هو اتفهم الجل القرآن نقافة دبتو يتوارى من القوم من سوء ما بشر به waan abbaa warraan kun haati warraan kee bar dubartii asii deesse jedhamee ittiin gammachiifame kanarraa yeella'ee jibbeetu mana isaatii badaa haadha warraa isaa ijaan arguu hin barbaaduu jedha. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب سلبتي سلبنا كيستي نمني ما لانجد نمني أكمتنا لا أين من سلبت أين من بد جديتو مجاد رباي سافرت كانوا في التكابتمو أم يدسه في التراب وصو إشين لبورا انجرتو متأيو كان بولو ما قوتي بولا كيس إشي بوساجر ألا ساء ما يحكمون نقاها يا أمة كينيا ور إسلام ما يوكا نبي محمد عليه الصلاة والسلام درترن هجان إسان دبرتي إرتي راوجات انقاقسات ترن هجا أبارما هجا فكتا هجا سيطاناتي مرتي سيطان دبرتي متيسات رنجري الله سبحانه وتعالى دبتا جود إني براني الله سبحانه وتعالى غافة دبتو مال جنيت غافة لالو كنو أكو مرقات انجرتن سورة رجا لكوبسة ترباتمي سقلتمي تربا إرتي إيرس تأي دبرتي إرا نما مؤمنات تأي دلقا غاري حجتي اقومت جرين غاري إسا جراجف نجد نمني توكو جرين غاري جراج شراف jireenya gaarii fayyina argachuudhaaf maal gochuudha qaba jenneetiin gaafa laallu ulaagaan isarra kaa'e dubartii isaa taatu dhiira hojjaa gaarii hojjechuudha qaba jechuudha. Hojjaa gaarii hojjetee taanaan dhiira qofaadhaa miti kan jannata seenu, dhiira qofaadhaa miti kan gammachuu argatu, dhiira qofaadhaa miti kan jireenya bara baraa argatu, dubartiin illee akkuma kana jireenya bara baraa argatu jedha. Kana bichaa miti Quraana keessatti wanti jiru dubbatamee numu mee hadiisa keessaa nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam waa'ee dubartii ilaalchisee maal jedhan kan jedhu haalaallu. Sunan Abi Daawud hadiisa 236 irratti maal jedheetiin dubbatu asirratti akka laalaatiin jirtanii innama nisaa'u shaqaa'iqur rijaal jedhan. Bar dubartoonni fakkaattiidhuma dhiiraatii dhiiraan addamitii jedha. Afaan jarri keenya hubataniin kunoo afaan jarri keenya hubataniinis women are counterpart of men. Dubartiin okay maal jedha fakkaattuu dhiiraatii jedha. Nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam bifa kanaan dubartiinii fi dhiirri akka wal fakkaatan akka gargar hin baane nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam as keessatti dubbatu jechuudha. Reefu maal isin jedheetiin ture namni tokko islaamummaa keessatti iimaana jabaa qaba, nama gaariidha, nama eebbifamaadha, nama Allahaan isa tolchee haala gaarii naamusa gaarii qabuudha jedhamee beekamtii kan inni ittiin argatu maal jenneetiin laalleetiin turre nama haadha warraa isa maatii isaatti khayrii ooluu jedhan. Akmalul mu'miniina iimaana mu'mintoota keessaa warri iimaanni isaanii biliifarsiin isaaniidha jabaa ta'e guutuu ta'e ahsanuhum khuluqaa haalli isaanii gaarii ka ta'e wa khiyaarukum linisaa'ikum khuluqaa irra filatamaan keessan jedhan. Irra filatamaan keessa warra kam jedhan warra isaatumu no warra isaa reemu no warra dhugee machaa'ee dhufee haadha warra haatumaatiin ooludha ayidallam warra kamiree warra haadha warraa isaatitti tola ooludha. Iyyoo who are best to your woman irra caalaan keessan best yaada geeffadha. Best kan ta'e eenyunni
warra haadha manaa isaa bifa gaariidhaan bifa naamusa qabuun hubatee ishee wajjin jiraatudha jedhanii nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dubbatu jechuudha. Inni biraan maal jenneetiin gaafa laallu sahaabaan wahii gara ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam dhufeetu maal isaanin jedhee yaa ergamaa alamaa yaa jallatamaa yaa kabajamaa namaa ani biyya lafaa kana irratti eenyunin kabajamaa namaa eenyunin irra jaallachuu qabaa eenyunin irra maxxanfadhee iccitii garaa kootii hunda baasee isatti himuu qaba jedhee gara ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam dhufeetiin jennaan maal jedhaniini حديث نكسي دبتا كنو صحيح مسلم كما لما في دبشاني في أفتمي سديت بي إرتي مالجد Allah's messenger who amongst the people is must جرني قافتينان أين ينيل من ما كيس مسي كنتي يدي قافتنا مالجدين okay إرجمان ربي he said إرجمان ربي ده بزني your mother هذا كنكتي إلما نما هنديو أتجعل تما نما إرفل تما نما برتين كوتشو كبدو أبا كتين جنين هذا كنكتي أمس again جنان إرّيبن your mother أمس هذا كنكتي again جنان يرو سرفا your mother هذا كنكتي ergasi ho yero zan your father yero sadafa yero afrafati abba kan keeti jedhan as keessatti wanti hubannu dubartiin islaamummaa keessatti gahee ishiin dhiiraan caaltus jiraachuu dubartiin islaamummaa keessatti waan ittiin dhiira caaltus jira akkasumas waan dhiirri immoo ittiin dubartii caalutu jiraachuu islaamummaa keessatti haalli dubartiin islaamaattiin ibsamte isa kana qofaa miti lammaffaarratti Allah subhanahu wa ta'ala dubartii karaa kamiin caalchisee filateeti waame jennetiin gaafa laallu maa'inni qur'aana keessatti qur'aana juuzii 30 jira yookaan boqonnaa 114 jira 114 kana keessatti suuraan 3 suuraan 2 daayirektirii kallattiidhumaan maqaa shamarraniitiin waameetiin jira any religion amantaa kamuu keessatti seenaati amantaa namoonni itti amanan keessa seenaati maqaa dubartiitiin suuraan yookaan boqonnaan isiniif barraa'ee jira jennee gaafanne no hin argamu hin jiru islaamummaa qofa keessa jira quraana keessatti maal jira suuratun nisaa boqonnaa dubartootaa kawaayee dubartii ifaan ifatti lafa kaa'u jedhee Allah subhanahu wa ta'ala kabajeesiidhaaf kaa'e suuratun nisaa jedhee suuratul rijaal hin jenne bar suuraa dhiiraa hin jenne bar suuraa dubartii jedhe maaliif akkas jedhe waan dubartiin bakka guddaa qabduuf waan dubartiin gahee guddaa islaamummaa keessatti qabduuf Allah maal jedhe muggaase suuratun nisaa suuraa isa lammaffaa haa dhufnu suuraa Maryam boqonnaa 19 irra kan jiru akkuma beektan Maryam durboon maaramii ulfina qabeetti kabajamtuu jaallatamtuu ka Yesuus Kiristoos yookaan Iisaa deesseedha jechuudha so ishee kan Allah subhanahu wa ta'ala quraana keessatti gaafama maal jedheen suuraa Maryam jedhee Maryamiif kabaja guddaa kabaja amantaan kamuu hin kennine suuraa tokko maqaa isheetiin moggaase jechuudha kanaafuu suuraa Maryam quraana keessatti argattu inni biraa maal jenneetiin gaafa laallu suuratu xalaaq jedhamu suuratu xalaaq boqonnaa جاتمي شن الركن جرو سورة الطلاق سورة واهي دوبرتين توكو أبان ورايو شيرا فينتان يو هنجالن يو هنبربان يو شيري باتي وجيما تشايدو في يو شيري باتي يو هنبربان بقى أنا هي كي جونير نيسجون هي كم مرجع وقتو قبل سورة واهي سنة دوبتو سورة الطلاق جيدا فكاية تنجرا سورة إيري دوبرتي كون جدامني سورة دوبرتي دوبتها من القرآن كيستي مي ما جافا كم كيستي دوبرتيني مكايشيتين مريم جدامي كم مكاي جرا كيستاو ما كيستي نو إلهم بورت سينة كيتي جرهون دجو غري بافنا جور غري غوري أمة تغرسيفنا جور وانجور أكاتا دوبرتين إسلام ما كيستي كباجا كبدوفي أكاتا دوبرتين أمانتا إسلام ما تين أنا كباجا إشين هنكم مالك إشين تادي غري بافني أمة أرجع جور كانت أرجسيفنا جور كنافو أمة كينيا dubartoonni keenya har'aa kaaftanii dubartoonni kiristiyaanaa dhugaasii hin jira waa'ee kiristiyaanummaatti seennee gaafa diriirsinee dubbannu dubartoonni dhugaa kana hin fudhanne dhugaa kana tu argitanu kiristiyaanummaa keessattan yaa turtan dhuguman isin hin jedha afuura hamaatu isin keessa buufatee jiraachuu afuura hamaatu isin keessa buufatee akka isin iccitii sana erga bartanii booda gara islaamummaa gara fayyinaatti akka isin dhufne isin gochaa jiraachuu kanaafuu iccitii kana isinii guurraa obsaan dhaggeeffadhaatii gara fayyinaatti koottaa isin jennaa xumureen jira